kabajamtoota daawwattoota chaanalii Abduu Deelii odeeffannoo har'aa isin biraan gahaa dursa oduu ijoonaan eegalam. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti tattaaffii mariin akka jalqabu godhamu akka deeggaru himan. Qondaalli olaanaan Gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel Gamtaan Afrikaa Itoophiyaatti mariin akka jalqabuuf tattaaffii gochaa jiru ni deeggara jedhan. Gama biraatiin gaazexeessaan Itoophiyaa gabaasa waraanaa Tigraay irratti hojjeteen badhaafame. Gaazexeessaan firiilaansaraa tahee hojjetu Solan badhaasa kana keessatti damee gabaasa oduun eejensii oduu Ajaansi Firaansa Pireesii hojjeteen badhaasa kana mo'ate. Antooniyoo Guterres hojjettoonni UN Itoophiyaa keessatti hidhaman akka gadhiifamaniif Itoophiyaa irra deebiin gaafate. Kanaafi kan kana fakkaatan qabannee oduu isinitti deebina hanga xumuraatti nu faana turan ammoo affeerraa keenya. Ministeeronni dhimma alaa Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaatti marii jalqabsiisuuf tattaaffii Gamtaan Afrikaa gochaa jiru akka deeggaran himan. Ministeeronni gamtichaa marii tibbaa kana gaggeessan irratti Gamtaan Afrikaa akkasumas biyyoota ollaa naannichaan mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu fuula marii banuuf tattaaffii godhamu akka deeggaru ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa fuula mana maree dhimma alaa irratti akka ibsetti waraanni waggaa tokko darbe rakkoon namoomaa akka hammaatu taasiseera. Wallabdichaaf waraanni furmaata hin ta'u jedhe. Ministeeronni dhimma alaa Gamtaa Awurooppaa marii waa'ee Awurooppaa akkasumas dhimmoota gurguddoo addunyaa irratti wayita mari'atanidha kan waa'ee waraana kaaba Itoophiyaa kaasuun dubbatan. Qondaalli olaanaan Gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel Gamtaan Afrikaa Itoophiyaatti mariin akka jalqabuuf tattaaffii gochaa jiru ni deeggara jedhan. Qaamni hunduu nagaa fi tasgabbiin biyyattiitti akka deebi'uuf fedha akka qaban himaniiru. Jechaan qofa osoo hin taane waraanicha dhaabanii mariidhaaf carraa kennuun barbaachisaadha jedhan. Gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti ergama addaa gochuun kan muude pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo guyyoota muraasa dura Itoophiyaatti imaluun Muummicha Ministeeraa Abiy Ahmedii fi hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin marii taasiseera. Obasanjoon hanga ammaatti hojiiwwan gurguddoo hojjetanii fi fuuldurattis maal gochuu akka qaban irratti karaa Gamtaa Afrikaa ibsa baasaniin marii qondaaltota mootummaa federaalaa fi Tigraay waliin godhaniin dabalataan bulchitoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa waliinis marii geggeessaniiru. Obasanjoon waraanni agarsiiftuu kufaatii siyaasaati. Waraanichaaf furmaanni loltuun dhufu hin jiru. Injifannoon dirree waraanaatti argamu Itoophiyaatti tasgabbii siyaasaa amansiisaa hin fidu. Kanaaf mariidhaan furmaata waaraa fiduun daandii amansiisaadha jedhan. Gamtaan Afrikaa mana maree nageenyaa UN fi kaanis qaamolee lamaan gara mariitti akka dhufaniif dhiibbaa taasisaa jiru jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa karaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa nagaan akka bu'u yoo barbaadame TPLF bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa qabatan gadhiisanii qabu jedhe. TPLF ammoo dhiyeessii namoomaa hin daangeffamne ibsaa bilbilaa geejjibaa fi bu'uuraalee oduu gama biraatiin gaazexeessaan lammii Itoophiyaa Solaan Gammachuu Kollii gabaasa waa'ee waraana Tigraayin hojjeteen badhaasa Roorii Peek biyya Ingiliz irraa argate. Gaazexeessaan firiilaansara ta'ee hojjetu Solaan badhaasa kana keessatti damee gabaasa oduun eejensii oduu Ajaansi Firaansa Pireesiif hojjeteen badhaasa kana mo'ate. Solaan badhaasicha qaamaan magaalaa London waltajjii irraa argamee fudhachuu baatus gama onlaayiniin hordofuun gammachuu ibsateera. Badhaasni Roorii Peek Piraayiz bara 1995 irraa qabe yaadannoo gaazexeessaa Roorii Peek jedhamuu fi magaalaa Mooskootti ajjeefameen kan kennamu yoo ta'u, gaazexeessota viidiyoo miidiyaa tokko keessatti hin daangeffamneef Firaansi beekamtii kennuuf hundaa'e. Dargaggeessa ganna 32 kan ta'e Solaan Koolii gaazexeessota hedduu wajjin dorgomuun badhaasa kana argachuunsaa isaaf carraa guddaa akka ta'e BBC'tti himeera.
Miidiyaalee gurguddaa addunyaa kana badhaasa kanarratti argamu. Kana malees maqaan badhaasa kanaa hanga ani lubbuun jirutti akka mata dureetti na fayyada jechuun hiika guddaa akka isaaf qabu himeera. Gaazexeessaan kun badhaasa rooriipe kanaan geeba dabalate badhaasa maallaqaa paawundii Ingiliz 1,000 argachuu isaas himeera. Abbootiin murtii badhaasichaaf isa filatan lolli Tigraay keessaa hanga barbaadamu xiyyeeffannoo argachuu dhaabatus wajjin Soolan koolii haala qabatamaa lafarra jiru agarsiisuu danda'eera jedhan. Gabaasni Soolaniif badhaasa argamsiiseef waraana Tigraay sadaasa bara darbe keessa dhalateen ajjechaa jumlaa maayikaadiraatti mudate dabalate odeessaalee wal fakkaatan biroo miidhassuu isaatiin akka ta'e badhaasni rooriipe himeera. Soolan mata duree The Cost of War jedhuun gabaasaalee walitti fufoo ta'an dhimma ajjechaa jumlaa maayikaadiraatti raawwate irratti hojjeteera. Soolan koolii fi gareen AFP waraanni Tigraay erga eegalamee miidiyaa walabaa isa jalqabaa Tigraay gahuun gabaasa hojjechuu danda'anidha. Wayitaa waraanni Tigraay keessaa bara darbee eegalametti maloonni qunnamtii kanneen akka bilbilaa fi intarneetiin adda citanii turan. Kanaanis keessattuu gaazexeessonni biyya alaa waa'ee lola kanaa gabaasuuf guddoo rakkatu turan. Waraana adeemaa jiru kallattiin gabaasuun danda'amuu baatu Soolan taatee mudate booda haala ture bakka awwaalchaa waraabuun akkasumas miidhamtootaa fi kanneen lubbuun hafan dubbisuu danda'eera jedha dhaabbanni badhaasa kana. Soolan gama isaatiin erga mootummaan eeyyamanuu kennee booda keessattuu ajjechaa maayikaadiraatti raawwate gabaasneerra. Erga waraanni dhaabbate erga tasgabbaa'ee booda wanta gabaaseen badhaasa kana mo'adheera jedha. Soolan erga waraanni kaaba Itoophiyaatti dhalate marroo 3 deddeebi'uun waa'ee waraanichaa fi balaa namoomaa geessise gabaasaalee gargaaran qindeesseera. Ergaan ani dabarsee namoota addunyaa kanarratti lolaan rakkoon adda addaa irra gahee jiruuf badhaasa kana isaaniif akka yaadannootti kaa'e jechuun BBC'tti himeera. Keessumaa immoo bakka odeessaa xumuraatiin barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Antonio Guterres hojjettoonni dhaabbatichaa Itoophiyaa keessatti akka hidhaman akka gadhiifamaniif waamicha irra deebiin taasiseera. Dubbi himaan Antonio Guterres barreessaan olaanaa UN kun hanga beekanitti hojjettoota dhaabbatichaa to'annoo jala oolfaman irratti himannaan hin banamne sababii maaliif akka to'ataman illee hin ibsamneef jedhaniiru. Konkolaachistoota meeshaa gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbee to'atamanii turan keessaa walakkaa kan ta'an gadhiifamuu isaanii UN beeksisuun seera. Konkolaachistoota dhaabbatichaa waliin hojjetan 72 keessaa aangawoota Itoophiyaatiin to'ataman keessaa 34 gadhiifaman illee kanneen hafan 36 ammallee hin gadhiifamin akka jiran dubbi himaan UN ibsanii turan. Konkolaachistotaan alattis lammiileen Itoophiyaa hojjettoota UN ta'an hidhamuu isaanii gabaafameera. Guterres dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti hojiiwwan murteessoo ta'anii fi walaba ta'an akka hojjetu yaadachiisanii mootummaan Itoophiyaa hojjettoota UN akka hin hiineef gaafataniiru. Barreessaan olaanaan UN kun aangawoonni Itoophiyaa hidhaa eenyummaa sabaa irratti hundaa'uun gaggeeffamu akka dhaabaniif gaafataniiru. Aangawoonni Itoophiyaa garuu namoonni to'annoo jala oolfaman kan jiraniif eenyummaa isaanii bu'uura godhachuudhaan miti jedhuun gabaasaniiru. Waraanni nageenya waaraa Itoophiyaatiif fala miti akkasumas tasgabbii illee hin buusu kan jedhan barreessaan olaanaan kun qaamoleen walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhatan dhukaasa dhaabuun garaagarummaa isaanii mariin akka furaniif gaafataniin. Dhiyeessii gargaarsa namoomaa nageenyi isaa mirkanaa'ee fi dhorkaan irraa hin kaa'amne atattamaan deebi'uu qabu kan jedhan Guterres qormaan Itoophiyaa mudate kan hiikoo argachuu danda'u marii Itoophiyaanota hunda hirmaachiseenidha jedhaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru hammaachaa deemuu hordofee mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattiitti hojiirra ooluu labsuun isaanii yaadatama. Labsiin yeroo muddamaa labsamuu hordofee ammoo qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota hedduu to'annoo jala oolchaa jiru jedhan.
Kana hordofee kaleessa koomishiniin olaanaa mirgoota namoomaa UN Itoophiyaatti torbaanota darban keessa addatti dhalattoota Tigraay irratti hidhaan fuulleffatan heddummachuun na yaaddeesseera jedhu ture. Dubbii himaan koomishinichaa Liiz Troosel ibsa baaseen Finfinneetti, Gondaritti, Baardaaritti fi bakkeewwan birootti labsii yeroo atattamaa labsame hordofee poolisiin sakatta'insa taasisaa fi namoonni 1,000 ol hidhamuu isaa ibseera. Dhaggeeffattoota keenya oduu biraatiin hanga walitti deemnu asumarratti galatooma.